Makanya galita dito kung mangyayari mo dyan. Alis Namni sirnaalee gaara afaan tokko nu haa dubbis. namni sirnaalee gaara halaan Amiin amiin. karaa keessa fagoo dhiyoo si nyaataa Amiin kan amiin. hojjate waanni inni si naa eebbisu. Wantoota keenya umrii nu haa dheeressu, qeerroo keenya nu haa tursiisu, diina keenya Rabbi nurraa haa deebisu, warra rakkoo nuti deemu Rabbi nurraa haa deebisu, galanni ka Rabbii kiyyaati. Antuuta lubbuudhaan jiru boofatu jira liqimsa inni haqa keenya dandeenyu hundeen buqqina yoo didde ilmootti guddifna diina buqqisuu dhuma qabna. Maqaa Faayisaa Leellisaatiin kan qophaa'e. Amma jiru magaalaa Dambal keessatti yeroo uummanni Oromoo qabsoon Oromoo ilguun asii yaa jiru. kan qarqara hiriyoonni kiyya ka dhiiraatii fi ka shamaraallee ka abbootaatii fi ka haawwotaallee cufti keessanuyyuu wal beeynana beeytanii ani Kadir Amanaa Suutii akka carraa ta'e immoo haadha biyyatiyya Oromiyaa Giriin Zoonitti galee Oromiyaa keessa jira. Hireedha ka carraa hojjaan nu baase nutis warri biyya keessa akka duraanitti hin rafne dammaqnee jirra. Shabaabni keenya dargaggoon keenya dammaqee jira. Hayyoonni keenya dammaqanii jiranii karama hundaanuu biyya argitee ijaaruuf dimokiraasii jedhuunis guddinaanis misoomaanis kana hundaanuu ijaaruuf waan yaalii goonuuf ammoo yeroo ammaatitti biyyattii keessatti rakkoo hedduu jira. Rakkoo hedduu jiru kana roorroo lolaallee roorroo wallaalaallee ka hiyyummaallee ka fayyaallee kana hundaayyuu ofirraa ittisuuf yaalii waan goonuuf isin ilmaan obboleeyyan teenya cuftinuu warri ala jirtan akka nu qarqaartan qarqaarsa guddaa akka nu gootan waa hundaanuu akka nu bira dhaabattan hamilee guddaa isinirraa eegna. Namni kun akkanatti waan akka haasawamee kana as dhufeetiniin nurraa haasawa gurguddaa fuudhee akka haasawni kun isin bira ga'u akka kaayoon keenya isin bira ga'u warra faranjii ta'uu hin dandeettanii afaan ingiliffaatiin Malay ni jedha money can buy book but is no brain jedha warri barate warra keessan san. Money can buy food but is no appetite. Money can buy bed but is no sleep.
money can buy medicine but is no health jedha. Kana jechuun argite namni yoo sammuu qabaate biyya guddisa. Sammuudhaan biyya guddisan. Beekumsa yoo qabaatan biyya guddisan. Malee maallaqni guddaan qabeenyi guddaan biyyattii teenya keessa jira. Wallaalaaf sammuu dhabaaf irra deemne sadarkaa waan amma rakkoo amma isin hin jennu kana ka ufiin ijaaru ka qabeenya keenya ka uumamaa lafa keessaa baafannee ittiin fayyadamnu hedduu waan beekum namoota baratan hedduu hin qabneef jabaadhaa baradhaa galaatiin biyya teessan akka misoomsitan abdii isin irraa qabaa. Ani obboleessa keessan Kadir Amaan Hasuutii nan irraanfatinaa warri rispoonsara isinii ta'e hundi keessanuyyuu.